ingada gize duida katiti ko fe duida on qaba namni muroni amin le ara fi gochi mo argite wa naman gonen qabu ire yoma le on tayni ijabitati fi jamirgat elle qabatu dana gote wali sangodi jettu sangona do anamalle guma namalle namoto namarra fita yo fi bene fi fitanna yo fi walla alle mo namanga yanna garu himmo waan intane le wal injechuun intawu gochi sangodi jettu san anin goda la yirdati asuma sabati jiran dubai intira okay iri ya ega wal maddi jiratan bakara konka amma mabruk le obula yene timbe tumale disisi taketti walla god mabruk akam gona beita amma kiyarile waan jere media rat jere jet manguddo rat jenne kesuma manguddo kesa darben bani ujolen tayiba fantle wori sabira tarani obuleti sani hada mana isa arasale media rat jere jet dubbiya ka manguddo ti qabatana koreb kiyar jere kabaje manguddo achumati fitat lutimo hawasa badda galana kana kiyar ra qabanesu fi ani tokofa wallahi akka ujolen tenale walnyat guddan titika ofi ujalati gadebe ma tarum barbadu ismu rabbi ufi wa ballesu barbada male akka namni oromo kamu wa ballesu barbadu lamma tamodu akka jala kanalle taani namati ko furo roti yiru itorra ni barbada wallahi kama rabbi unde yesale ufi to barbada katale ufi to barbada balagale ufi to barbada oromo kamu akka jono oromo kamu akka wori tinyake indando ngaran nandando senegale biti barbada nam kiyari mukalla akrami tinyake de kufi to barbada jolle jaba me ka kufi ne argene anu yuno me ka wori tibune gaf kai la matare garana nyata namne gide wonno ida bakena muchasa ba isalo le rarti kai kana namni tilata godachu qabuan kiyari makana namni tilata godachu qabuan fago biratun demina mucha wagala madalaga di sene arabsa ture dufe dubai nagezi yena timate kiyari tiges amma dubita ana to kiyari tifide mucha anatu dufe ana wali fide tokofa wan kanatu anema bala kana wandro ofi kesa jirufi naturfat lamada mucha sur hirakate bar kalesa na arabsa turte gafuru quften jenne rako kesa tilalu dabe isa bira le dabadde sabayda tinno kiyari la ko kufun barbado wallahi nama gile ni qume kabalu nati tolamale nama rakisu barbado nama rako kesa yurut le rodu sun jalado senegale meti amma mal gona tajarsu ma kesani tajarsu altufuri delle rako qabo yodu delle bagadede manni masjid rabbi tibiti kuni mana durriyati bagade rako qabo beiti rabbi tibiti sarako qabo chufun anqosa je amma mal gona beitani isa kabelama keessani kabelama keessani yo barbadana chifit attani ka ummanni targabaye gara walidisu akadamni amalle debe mana barasayri walin bata bannefi amma kuno hiriyan isalle dufe kiyar le tole jere namalle ka belama qabne ka ganda isaniti fidan jenne online makan ratti namni biya keessa jirta la kun tokko baraysa jenneni ana nama rakata fula keessa be ka haso sifne wa rakatan sun hankate amma gunnefi ummanni gutun hadisu fi takotu dufete tani ofetan bora wate hayya amma umatte yudubin umatte duga isnille yechon duga majada amma ka jarsole akille yo rakkon jirata anu mayyaka fi amma kana goda wata kana gali wata kasigala jere bariso kembere je amma ka arsiti isin jettan fudanne sambiki yaramma godu nulle wonni jenne gize sani bana to ko haada isa ha wisu jenne jarsolen ille sanu makabatte san inille nu ha godu video nu amattan su ka jarsole an dake isinille di isa ma jarsole le waras dugu di belle tinkirin jedina awasa chille an matu dake di fama gavate yakka fi ya kalena raka yani haada isa le ha wisu dba ta isin jettan ta hamata na nu yu gargarre yes rakata am isin jettan kan ha usirnan sirna nama tokko gammachiise hawaasni illee akkasitti taadhisu nama asgadi soqaati osseensisaa akkasitti fita dammoo nullee akka jaarsaatti wanni barbaannu haadha isaa san viidiyoon hojjechuu qaba uwwisee jaarsoleen haadha sadeet dhugaan achi jira akkasitti barbaannu
waa tokko godhaa kaanillee wanni siin jedheef amma muddama jechaati amma tokkitti ati jetteetu na rifachiisee maaliif namni gizee jiru walii ba'u malee gatari waliin ba'u nama baay'ee kufillee arginee jecha ati isaan jette muddamee telefoona kaan fuudhee kiyyaara jecha asliin jedhe san yoo dunyaa taate ufii goona yoo namallee taate nama ufii goona jecha san irran tariin amma akkana seensisu godhii jedheen ammallee immoo burus dubbii akka hin taane tan dhiira takkitti matuuni qoqa jette Oromoon. Inta'u umra namni kaasu ummata kana rabbi waan isin godhaa jettan kiyyaari miti anu fi kiyyaa hin godha namni hin dirqini maaliif obboleeyyummaan na dirqe islaamaa nuti obboleeyyanii nama tokko ganda tokko waan isin godhaa jettan hin goona garuu immoo dubbiin haa dhumu haa dhaabatu ka argitaniitiin walitti balleessee fi kaamni inni jedhu mubeen jedhu sunis amma yoo godhaa jettan amma goone amma argitanii sa'aatillee hin ta'u waan silaa godhamuu qabu hundaa hin goona dubbii gooballee argitaniitiin akka dhumateetiin dubbiin kun dhaabatu doogoone kaasii immoo nama asii Dubaayin keessa qaamalleen bira dhaquu dandeenya jaarsa nurra beekullee itti fiduu dandeenya yoo jiraata yoo kanarra waafan ati immoo mataa dhumaa waan silaa murtii isatti kennu nutti kenniitiin goona jechaa siin jedhuu barbaade. Bakka bareeda. Amma isin kiyaari fajjii keessa mobaayil baankingiin qabdanii miti reeyoo rakkataa tokko arsii keessa ol galchee arsii baalen keessa karabbina rafide ol galchee godhuuf qophiidha waan namni sun rakkate. Guutuun mobaayil baankingiin qabdan boruun jettan kaash bakkaashii osoo uummanni arguudhaan 8,000 kun. Waraqoota kan qabu sodaate namsee. Boru jettanii yoo booda kaameraa jalaa gortan ayyaa'ii biraan barbaada. Hayyee dhageeffadha na dhagayaa. Sanillee akka jilbatti nu godhi irraa nu fuudhi waan kormaa waan jabaa. Dhageeffadha amma na dhagaa namni 8,500 kun. Harka yoo nama jala qaba muloo namatti anniin godhanii nama ajjeesanii bar. Namni 8,500 na dhagaa jirtan kun arsii gamaa gamanaa irraa namni dhageeffataa jirtan namni guddaan isin bira jiru bakka feetan jiraadha arsii keessa arsii bahaa arsii lixaa baalee bahaa baalee dhiyaa jettan isa dhiyoo kana bakka lama sadii xaddambaaf sana fakkaatanii bakka kanarraa namni isin bira jiru haati isin bira jirtu jechuudha haati isin bira jirtu lakkoofsa tokko barreessa abbaa rabbiin quba kiyyarra fide isin galcha kun warra modiitaraatillee ilaallatu kun galchuun abbaa rabbiin irra fide isin galcha moori mootu gandi kenna karaa arsii kana arsii gara itayyaaf disiis kana yoo achirraa isin galche ganda isaa waan beekuuf galchanii hin ergatina jechuudhumaa fi yoo seentanillee ijoolleen itayyaatiif ijoolleen disiis gad isin buusan because nama biyyatti beeku galche asriin naan jedhan hin barbaadu yoo carraanu isin fide gideesi gaafadhu itayyaan yookiin diksiisi yoo taate gasi buusa maala shufisi erga karaa keessatiin yoo annamalleen beeku isin ture beeka mana yoo akka carraa wala dhufne ga isin buusa diksiisi fi itayyaan tanan ga isin buusa hin ergatina jechuudhumaaf okay